Nageenya irraa jaalalli waaqa isiniif haa baay'atu. Obboloota koo kabajamtoota jaalatamtoota maatii Boontuu chaanaalee biyya keessaa biyya alaa kan jirtan hunduma keessanuu nagaan isiniif haa ta'u jecha egaa obboloota koo warri viidiyoo koo daawwattanii like share gochuun dagatiin akkasumallee subscribe warri hin goone immoo subscribe godhaa nu jajjabeessaa isiniin jedha. Kanaafiyyuu egaa wanti tokko namni galata isaatiin isiniin jedha wanti isin agarsiisuuf yookiin immoo isin daawwachiisu kun maalinni ifaatee haati koo ifaatee immoo maal jedhan dinnicha yookiin ifaatee kan jedhamu kana maaliif sababbiin isaatis haati koo haati ofii namaaf haa jiraattu abbaa malee kan nama guddiste ofii ishiitii dugda ishii hidhattee kan akkasitti hojjatte har'a garuu ilmoo ishiitiif yookiin immoo ijoollee ishiitiif jettee meeqaan kan jibbamte otoo hojjettu qe'ee ishiirra buluu yookiin immoo qe'ee ishiirra jiraachuu kan hin dandeenyedha. Gaaroon kun akkuma argitanitti kan haadha kooti. Qofaa ishee akka dhiiraatti kan diddiqxee akka dhiiraatti kan hojjettedha. Yoo kan isheerraa dhaga'uu fedha qabaattan moo warreen gaafii gaafachuudhaaf barbaaddan immoo komentii jalatti naaf kaa'atii isiniif gaafadhaa isiniif hin dhiyeessa harmee koo jechuudha. Innaa waaqayyoon naaf kadhadhaa waaqayyo umurii ishiin akka naaf dheeressuu fi innaa baay'ee tokko dhugaa maal jedhu yeroo bakka abbaan nama bira hin jirretti abbaa namaaf taatee ijoollee koo jettee nurratti cabdee nu guddiste kun akka dhiiratti diddiqxee kan qoffortee kan facaastee kan dhaabdee barjaafin illee akkasuma tokkoyyuu ishiin hafne jechuudhaan kan ishiin hojjette akkuma argitan illee qoccos isin gallakkiseera kunooti kun keenyaadha mul'umsaa jechuudha. Ishee matu hojjete ishee matu asiinis nu ga'e waaqayyoof galanni haa ta'u barjaafin illee ishee matu dhaabee kun isheen qofaa ishee kun hojjechaa jirti ammallee akka dhiiratti hin fagaate malee innaa yoo axiriin jalaa diiggate dhiiran kadhattu kootu na gargaari hin jettuun ofuma isheetiif waan hundumaanuu hojjetatti mukallee ofii jigsiteetidha kan isheen hojjechaa jirtu gaaroo ishii bareeffachaa kan jirtu matuma isheetiin dhugaa baay'ee tokko maal akkan isin jedhuun beeku. Innaa galata waaqayyooti kana fakkaata kuniiwwan garuu ganaa hin geenye inni achiraan gara saniin jiru immoo ga'eera kenno barjaafin illee kana fakkaatti biyyi keenya akkas fakkaata. Innaa kan akkasitti hojjechaa jirti. Barzaafii jigsitee kun akkanatti wanni jechaa jirti jechuudha. Barandaadhaaf jettee barzaafii jigsitee kun akkana. Waaqayyoon haadha keessan isiniif haa jiraachisu kennu sun hundi keenya jechuudha. Galata waaqayyo waan namoota ofii fayyaa qabaatte fayyaa nuuf taatedha baanes galuu kan dandeenyu gallees biyya keenyatti boqonnaa kan argannu yoo haati ofii jiraattedha. Egaa warri haadhas qabdan haadha keessan jajjabeessuu hin dagatiina bira dhaabbadha. Ani garuu dhugaa dubbadhaaf humna hin qabu galata isaa kinuta akka ishee ta'eessa haadha jagnaan qaba. Waaqayyoon ishee naaf haa jiraachisuun isiniin jedha akkanatti hojjechaa jirti dadda ofii hidhattee barzaafii kana ishee matu jigse kun innaa akkasiidha kun kana fakkaata. Loon immoo galaa jiranii bokkeenyi immoo ganna akkuma beektanii horiin isin jiranii kana fakkaata kunoo biyyi keenya galata isaa waaqayyoof galannaa ta'u
Egaa warri hundumti keessanuu viidiyoo koo daawwattan adaraan isiniin jedha sheer gochuun daggatina. Neetworkiin biyya keessaa moo baay'inaan hojjetu isaayyuu daataa guunnee fayyadamna ka. Inni akkas fakkaata biyyi. Innaa akkasii obboloota koo yoo isin nuuf daawwattan yoo isin nu jajjabeessitan malee akkaataa isin bira qaqqabsiisnu hin qabnu waan ta'eef kanaafiyyuu nuuf daawwachuun dhiisinaa sheer gochuun dhiisinaa wanta gaafii nu gaafattan immoo isiniif gaafadhaa yookoo innaa kanan isiniin jedha baay'ee namatti tola dhugaa biyya ofii maaltu gaa qorra biyya ofii maaltu gaa waan amneeyyuu haa dhabnu garuu fayyaa qabaachuun hundumarra caala. Akkasiidha. Kanatti jiraatanii maatiin ofii wanta gaariidha. Innaa viidiyoodhaan isinii gad lakkisu moo daawwachuun dhiisinaa daawwachuu hin dagatinaa itti bohaaraa isiniin jedhaa isaayyuu dafeen isinii gad lakkisa yoo neetworkii argadhe garuu waan hundumaayyuu nagaa naaf ta'a isin jaaladhaa isin kabajaa obboloota koo. Warri moo biyya keessan hin galle waaqayyoon nagaadhaan biyya keessanitti isin haa galchuu isin haa deebisuu nagaadhaan maatii keessa wajjin wal argitanii nama viidiyoos waraabee gad lakkisu nama gammachuudhaan jiraatu isin haa godhu. Akkasiidhaan isiniin jedha obboloota koo nagaan naaf turaa kana fakkaatti biyyi.